السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleewwan kiyya harka fuune jirraa oolmaa bultiin keessan isin badhaadha isiniin jedhachaa har'aan tana waa lama feesbuukii irratti wanta abdeettee isin garsiisuuf yaala. Okay, lamman sunuu maalinni tokkoffaa jalqaba waatis on your mind ka jedhu kanaas gubbaa kanarratti duraan jechuudha. yeroo waa post gochuudha deemnu haala kanaan waa jahanuu fide jechuudha. photo on video go live check in failing activity sticker kan jedhuu fi slide show akkasumas tag friend ka jedhu kana nuu fide jechuudha. amma immoo wanti torbaffaadha update haaraa dhufe maali kan jedhuudhaaf isin garsiisa inshallah. inni biraa yeroo namni tokko post godhe commentii namaa jalatti jechuudha. fakkeenyaaf like akkuma walii gochaa turre sana jechuudha. replay sticker gochuu dandeenya jechuudha. haala barbaanneen yeroo gadi qabne jechuudha. bakka like haala kanaan akkuma yeroo like namaaf goonu jechuudha. haala kanaan commentii jalatti like yeroo goonu qubaan guuga qabne haala kanaan sticker wotnuu fide jechuudha. okay, isa kanneen lameen akkamitti fiduu danda'a kan jedhuuf update goone jechuudha. facebook keenya play store keenya keessa galle jechuudha. anamma akkuma arguu jirtan kanatti direct update godhee jira jechuudha. wanta haaraa walumaan galleeti ilaalla jechuudha. update akkami godhan kan jedhuuf warroonni gaafattan hundi keessanuu ni beeytanii warroonni hin beeyne immoo fakkeenyaaf haala kanaan amma messenger yeroo dhawu asii haala kanaan update na gaafata. yeroo update kana okay irra godhe haye haala kanaan isiniif fida accept jettanii ni jalaa qabda jechuudha. asitti haala kanaan download gochuudha eegala jechuudha. haala kanaan update godhama. facebook as ta'ee whatsapp keessan ta'ee messenger ta'ee hundi isaatu update yoo gootan baay'ee isiniif gaariidha. wantoota haaraa dhufan haala kanaan isiniif baasuu danda'a jechuudha. akkasumas immoo hunda isaa irra deemtee warra update ta'e yeroo hunda update gochuu qabdan jechuudha. wanta haaraa dhufe akka yeroo hunda argachuu dandeessan. okay, amma gara facebookaatti deebi'a barnoota keenya irraatti. facebook keenya yeroo bannu GIF isa jedhamu san jechuun isa WhatsApp irratti messenger irratti duraan karaa messageetiin nuuf dhufaa ture. amma asuma kallattiidhaan jechuudha GIF nuuf fidee jira jechuudha. akka amma arguu jirtan kanatti kun amma asirratti GIF nuuf fidee torbaffaa jechuudha. duraan asii ol qofa kan nuuf fidee jechuudha. bakka kana ol jechuudha duraan. amma kun asitti GIF nuuf fidee jira jechuudha. fakkeenyaaf as jalqaba whatsapp what is on your mind ka jedhu kana yeroo tuqne haala kanaan nuuf fida. GIF kan maal inni kan jedhuuf GIF jechuun graphic interchange format jechuudha. isa kanarra ni cuqaastu isuma whatsapp fi karaa messengeraatiin waliif ergaa dandeenyu san jechuudha. isa footoo sososoo jechuudha. viidiyoo sososoo jechuudha. akka barbaannetti akka soosuu dandeenyu haala kanaan nuuf fide jechuudha. akka arguu jirtan kanatti isa kana jechuudha. wanti haaraan facebook ni update godhee fide asirratti fakkeenyaaf bakka mallattoo search jettu kanarratti mee waan barbaanne jennee yoo barreessine mee flower jedhee haa barreessu. flower jennee hogguu barreessine maaltu nuuf dhufa ni ilaalla. okay, haala kanaan akka amma arguu jirtan kana filaaworii nuuf fidee jira jechuudha. haala kanaan amma filaaworii kana keessaa kan barbaanne jechuudha nama post gochuu dandeenya jechuudha. haaluma salphaadhaan fakkeenyaaf mi'aan isa kana haa filadhu. haala kanaan sana booda asirratti nuuf dhufa waan barbaadan asirratti ammoo barreessuu ni dandeessan jechuudha. say something about this GIF jedha. haala kanaan sana booda post gochuu danda'a jechuudha. halo Nuraddi hay okay, inni biraa koomentiidha kan isin jedhe. fakkeenyaaf as koomentii kana mee koomentii nama tokko jalatti jechuudha.
is comment jalatti reply gochuudhaaf stiikeroota haala kanaan amma fakkeenyaaf haala kanaan amma mee maal jennaani mee reply haa godhas bakka kana argitan kana fakkeenyaaf like gochuudhaaf hogguun qaqqabe taraa takka haala kanaan akka naaf fide jechuudha. San booda waan barbaade nan filadha jechuudha. Isa kana kanuma haala kanaan galatoomaa isinin jira yoo barbaadan kan barbaadan haala kanaan filachuu dandeessanii yoo barbaadan haala kanaan. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turtii gaarii galatoomaa isinin jira.